Ashamaa daawwattoota keenya akkam jirtu kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya har'aa amma jalqaba. Qophii keenya har'aatiin mata duree hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi lagannaa nyaataa ka jedhu irratti ka xiyyeeffannu ta'a. Haga xumura qophii keenyatiin akkan waliin turtan isiniin jenna. Marii kana taasisuuf keessummoonni lama as na biratti argamu. Isaanillee Dooktar Ismaa'eel Umarii fi Obbo Leenjisoo Horooti. Ammallee irra deebi'ee haga xumura qophii keenyatiin nu waliin tura isiniin jedha. Keessummoota keenya baga nagaan gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhuftan isiniin jedha. Fayyaada Dr. Bayaan nu afeeruu keessaniif. Galatooma Bayaan galata guddaa qabda kana nu afeeruu keessis akka yaada keenya kennannuuf. Hayyee ka isinillee galatooma sitti argamuu keessanii fi gaafiif deebii keenyatti suduudumaan seenna. Akkuma beektan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa urga jalqabanii guyyaa 23 gaaniiru. Lagannaa nyaatallee wanni jalqabaniif dararaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessatti irra ga'uu fi akkasumallee immoo dararaa maatii isaaniitii fi firoota isaanii kan isaan dubbisuuf dhufan huccuu boora uffattan jedhaniitiin poolisii fi mootummaan rakkoo irraan geessaa turan sanii Oromoon salphatuun haa hafuu. Oromoon haa kabajamu ka jedhu kanaaf haga ammaatitti deebii hin arganne gaafin isaan nyaata lagataniif suni san bira tareetiin immoo sababaa nyaata dhabiinsatirraan guyyaa dheeraa kana turaniif dhukkuba adda addaatirra miidhaa adda addaatirra bu'aa jiranii miidhaa sanilleef immoo akka yaala argatan mootummaan itti dhiisaan jiru rakkisaa jira. Murtii akka yaalamaan jedhan sanillee cabsuudhaan abbaan alangaa federaala Itoophiyaa Dooktar Gideon Timaatiyos xalaa barreessee dhooguudhaan keessattuu Obbo Baqqalaa Garbaa dararaa dheengadda irra gaheetiin jedhe hin beektu kan hundumaayyuu ilaalletiin wannoo jenna. Gaafin kiyya ka duraa mee mootummaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka nyaata lagataniitiin jedhan kana dhibdee isaanii irra ga'aatiin jiru kana sababaa lagannaa nyaatatiin akka yaalan arganne gochuu isaa kan akkamitti ilaaltu? Dooktar Ismaa'eel isinirraa jalqaba. Fayyaada Dr. Bayaan qabsoon nyaata lagannaadhaa qabsoo non-violent qabsoo jedhamu keessaa qaama tokko jarri qabsoo tana godhaa jiran kun qabsoo karaa nagayaatiin godhan kanatti amma durallee mootummaa yaada duraanii aangoo irraa ari'utti milkaa'anii turanii jarri kun jara waan sanirrallee hin baranne keessaa ugaa nyaata lagannaan kun biyya sanitti seenaa biyya sanii keessatti isa duraati qabsuma maaliif humniti biyya sanii mootummaan biyya sanii mootummaa humnaan bultu takka humnumaanii gayaa milkiin isiin harkattu jaamtee yaadamtu guddoodhaa miti garuuttu immoo karaa nagayaatiin qabsoon godhamteen yaada duraa kufuullee irraan barannee jarri kun ammallee wanni kun ummanni qabsoo godhaa jiru kun haqaaf qabsoo godhaa jira ittiin amananii haa ta'u immoo miidhaan irraan tana ummata kanarra ga'aa jiru waan lubbuu namaa ga'aati. Namni kun wanni inni godhuu danda'u namni mana hidhaa keessa harka mootummaa jiru tokko wanni inni godhuu danda'u wanni inni harkaa qabu sawwaan taateef jecha karaa nyaata lagannaa kanatti gargaarama warri qabsoo godhu addunyaa keessatti warri waan kana qabsoo kanaa tanaan beekaman biyya Hindii baa keessatti Gaandii jalqabii 2016 nama lagannaa nyaataa godhee jira biyya Hindii keessatti warratti milkaa'anii Ayerlaand keessatti illee akkasuma Falastiin keessatti illee warri lagannaa nyaataa onni jiranii bifti qabsoo sanaa akkanaa tuni bakki itti isiin itti dhagahama qabdu bakka namoomni jiru humanity yoo jiraate namni waan gaafii hidhamaan tokko namni to'annaa jala jiru tokko godhu caqafata. Sirni Itoophiyaadhaa sirna namooma qabuu miti. Akkuma namaattu gabroonfatuu daran osoo hin tahin akkuma namaattu irri akka jiru nama agarsiisaa jechuudha. Maaliif qabsoo Oromoo tana keessatti bahee bu'ee guddoo keessatti harkaanfannee as geenye yoo dhugaa fudhannee kan ilaallu taate 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufee jarri kun aangoo tana qabatu keessaahu jarri dhageettii horee bifa bareedaadhaan
ummanni dardarri beekumsallee ni qaban jaamu walitti dhufee guutiin imma meemma suuraa isaanii sadeenuu bakka takkaa ilaalle Dr. Abiyyii fi Lammaa fi Joharoguu bakka takkaa waliin dhaabbatan bakka san irratti akka Oromoottu biftummaan isaaniitu waliin nama gammachiisa. Tana arkuu dadhabee namni irraan tana sadarkaa du'aa nama jiru garagalee ilaaluu dadhabuun jecha tokkolleen isaan san keessa gabbahuu dhabuunii fi hanga sadarkaa du'aatti waliin tarkaanfatuun jara kana osoo hin ta'in ummata Oromoo nama miliyoona meeqaan lakkaa'amu jara kana duuba dhaabbatu. Amma Joowar bakka takka dhaqe nama miliyoonaan lakkaa'amu nama miliyoonaan lakkaa'amu santu beela'aa jira jechuudha. Joowar qofa osoo hin ta'in takka ammoo Baqqalaa Garbaa osoo hin ta'in qofa osoo hin ta'in nama dila san hundaatu gurra dhabee jechuudha. Gurri isaan caqasu dhabame. Kanaaf dhugumatti nama naasisaa haalli isaan godhaa jiran namummaa dhabuu maafiin ummata irraa ta'e hangan nama jechiisuu nama takkaan nama gahaa jechuudha. Dhugumatti gartee namallee qaanfachiisaa namallee naasisaa wanni namni gartee waan kana keessatti haala hamaan miidhamaa jiru dhugaa fudhannee kan laallu taate ummata Oromoo walii magaalatti kanuma ta'u warreen isaanii ijoolleen amma ijoollee Baqqalaa Garbaa fa'aa garraa kaaran osoo karaarra deemtuu mana hidhaatii fi mana jidduu jiruu taateef kanaa garraa kun dhugumatti gartee akka ilma namaattu nama naasisaa walumaa galatti akkuma caban hokkolanii ittuma jabaatuudha jenna qabsoodha. Qabsoon ma'aan masiitu tana bal'inaan geessa gabbuunee miidhaa akkamirratti jiraa fi uummanni keenyallee maal godhuu akka qabu waan kanarratti waliin haasofnaa jechuudha. Yaada. Ayyee galatooma Dr. Ismaa'eel obbo Leenjisoo gara keessan dhufa kanarratti wanni daatan jira. Nama kiyyaan wanti guddaan itti eddamu jiru garuu akkuma amma jedhame kana lagachuun dhiyaadhaa waan seenama irra jiru haaraa miti. Garuu Itoophiyaa keessatti haaraa dirqa duraa jechuu dandeenya. Kanaaf garuu dhoogaan jarri godhi guddichi isaan kan jedhuu barbaadu gabaabamatti. Maaliif bara akka isaanii barbaadan akka du'anuu barbaadu ka. Isaanuu qawweenuu ajjeesaaru. Ati beelaan yoo duute waan isaan barbaadanuu goote jechuudha dubbiin isaa guddichi. Wanti itti garaa jabaataniif akka bakkee akka mamni godhaniif atteeshii wanti itti kennuu wanti daniif miidhamanii akka du'an yookiin sadarkaa du'aa tokko irra akka gaangodhuuf duwwaaf jedhuu barbaada. Maaliif namni nama ofiiyyuu si ajjeesu qawween si ajjeesuudhaan tumee si ajjeesu ati yoo karaa dhiyaan dhiise jettee duute isaanii gammachuuyyu karaa isaaniiti. Kan nama jedhuu barbaadama fedhima isaaniiti akka fedhanii barbaadan akkanaaf hakkamatanii akka irraa bakkee barbaadan dhaqanii akka hakkaman wanti godhaniif bakka ofii barbaadan duwwaa deemaa wanti godhan hojjetan waan isaan godhan hin beektu bakkee isaanii mana isaan bakkee isaan fidan sani haakimii isaanii jala fidu orderii itti kennu haakimii isaaniitti illee kanaaf dubbichi isaa ajjeechaa isaa waan itti xiyyeeffataniif akkuma du'an barbaadaniiti jechuu barbaadeeti. Ayyee ka wanni mootummaan yaala dhooggatuu fi akka jarri kun ruuhin isaanii karaa kanaan darbuu fi jettanii meegaa fi lammataatitti tarra. Dheengadda guyyaa 3 moo 4 dura natti fakkaata gaafa obbo Baqqalaa Garbaa manni murtii akka Landmark General Hospital dhaqaniitti yaalamuu danda'an dooktaroota isaaniitti yaalamuu danda'an murteessee fi gara Landmark General Hospital odoo deeman karatti kutanii xalayaa abbaa alangaa Gideon Timaaxiyoos saniin seera mana murtiitiin alatti fuudhanii bakka isaan hin barbaanne geessan jechaadha. Hospitaala Xooraayiloo jiran san geessan jecha. Mee kanarratti abbaan alangaa tokko seera manni murtii dabarse caalaa humna qabaateetiin humni isaa maali ka dhoogguu danda'u ka murtii mana seeraa san diiguu danda'u maali? Gaafin kanumatti ansee kalammata namni tokko Baqqalaa Garballee haa ta'u Jawaaris haa ta'u hidhamtoonni biraa bakka ofii barbaadanitti dooktaroota ofii barbaadanii yaalamuu mirgi isaan qaban maali? Mirgi hidhamtoota kanaa bakka barbaannetti dooktara ofii barbaannuun yaalamna jecha maali? Mee gaafii kana lamaan walitti qabsiisati naa deebisa Dr. Ismaa'eel isinirraa jalqaba. Fayyaada dhugumatti akkuma reefu jetti jarri kun wanni isaan irra jiran qabsoodha. Qabsoon haala hunda qabdi. San keessaa gaa nyaata lagannaan takka akkuma jennetti abbaan alangaadhaa taayitaa qabuu jira.
taayitaan inni qabu keezii isaa mana heeraatti dhiyeeffatee murtii manni heeraatiin hojiirra oolchuudha. Hojii bakkaan ga'uudha. Malee murtiin ta'a abbaa alangaatii miti. Murtiin ta'a heeraati akka biyya heera qabdutti. Akkuma waliin beeynutti sirna gabroonfataa sirna kolonii keessattuu seerri hin jiru. Seerri oggota akkallee minimum waan ta'e godhaa. Minimum sunuu hin jiraatu. Seeras dhiisi namummaanuu hin jirtu jechuudha. Namoonni kun guyyaa 2-3 miti kanneen lagannaa nyaataa kanarra jiran. Guyyaa 20 lakkaawwatu. Namni guyyaa 20 ol nyaata dhaba jiraate any minute, any second duu danda'a. Duuti namaa itti gaafatama qabdi. Akka namaattis itti gaafatama qabdi. Akka seeraatti illee itti gaafatama qabdi. Seerri har'aan tan isaan taayitaa harkaa qabanii seerri isaantu olii gaxoofaa itti gaafatama hin qabnu jechuu danda'an. Maali wanni humniti nu gaafatuu dandeessu hin qabnu jechuu danda'an. Borummoo yeroon isaan bakka tanarra hin jiranuma jiraatu numa dhufti. Bakka ammaan tana jiran kana gaafni isaan hin jiraanne taayitaa akka amma harkaa qabanii tana guyyaan hin qabaanii dhufti jechuudha. Tanaatu irraa irruudha uummata kanaa warri aangoo kana harkaa qaban wanni isaan hubataa hin jirre. Nyaata dhabni amma akkama doktoroonni himan oguu dhageenyu riippoortiin riizaltii isaanii tani silaa namni ispiidiidhaan dafee ambulaansiidhaan bakka silaa gartee gargaarsa lubbuu isaanii dhaqqabuudhaa itti godhamuu qabdurra jiran. Jara kana xalayaadhaan takka telefoonaan walitti dawwalanii jara kana bakka sana irraa dhaabaa takka bakka tana geessuu dhoorkaa bakka tana waan ja'anii miti jechuudha. Jedhawwee mana haakimaa geeffamee wallaanamu qaba. Du'a lubbuudhaati jechuu bakka tajaajila nama fayyaa tokko godhaa jiranii miti. Nama critical condition critical ta'e keessa jiru tokko jechuudha. Kanaaf abbaan alangaadhaa kanaaf taayitaa akkasii ni qaba jedhee yaadu hangama kiyyaan. Maaliif wanni kun lubbuudha. Du'aatu hasaanaa jechuudha. Namni tokko hogguu du'ee deebisuun hin danda'amu. Hogguutii ni gartee geema adda addaa hogguu taphatan. Yoo ni gartee waan san deebisuun danda'amte takka ammoo namni chaalenjii ol godhu namni jiraan tokko chaalenjii ol godhu jechuudha. Tun bakka du'aa fi jireenyaati. Namoonni kana fakkaatan. Namni miliyoonni meeqa duuba jiru maarree foceetti namoota dilasa hundaatiitu namoota kanaa wajjin miidhamaa jira jechuudha. Namoota dila kana miidhaa jira. Nama miliyoonaan lakkaa'amu miidhaa jira namni kun. Abbaa alangaa oguu ta'u mukaa fi bineensa gaaraatii fi miti namaaf. Namoonni jansun namoonni biyya sanii kan inni abbaa alangaatti ta'ee aangoo san qabatee jiruuf suni uummata san irraa tokko namoonni kun individuaalaa miti. Namoota akkanumatti gartee takka ammoo heerritti murteeffamee jiraatu namni nama. Kanaaf abbaan alangaa tarkaanfii inni fudhataa jiru akka namaattis ta'ee akka heeraatti waan qabatama qabu waan fudhatama qabaatii miti waan jiruun qaba. Achuma irratti gaaffii lammataa Dooktar Ismaa'eel hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mirga qabu bakka barbaadanitti yaalamuuf hospitaala barbaadanitti dooktaroota barbaadanii yaalamuuf mirga qabu akka nama. Wanni kun medical ethics waan jedhamu jira. Anilleen professionally and clinical lab scientistidha. Nin beeka waan kanarratti dhukkubsataan tokko dooktara ifii fedhee wallaanamu bakka ifii fedhetti wallaanamu wal'aansa gosa barbaade wallaanamu mirga qaba. Fudhatu harkatu mirga qaba, diduullee mirga qaba jechuudha. San medical ethicstiin universally waan gartee biyya Itoophiyaa qofatti teeffamee miti. San daangeessuun ammoo heeralleen itti nama gaafachiisaa jechuudha. Doktoroonnis diduu hin danda'anii mootummaalleen dirqamaan godhuuf qaba. Namni kun ilma namaa eegateetti bakka fedhettii fi doktara fedheenii fi wal'aansa fedhe fudhatuuf mirga qabaa jechuun mirga qabaa. Warri to'annaa namoota kanaa qabanilleen waan san kennuu fi dirqama qaban. Keessaa amma jarri kun mootummaadhaan horii nu kafalaan jenneen mootummaan bakkitti gartee itti wanna godhuu dandeessu yooni keenyaawwan mootummaan kafaltuu ta'e waan saniif bakka mootummaan kafaltii godhuu dandeessutti san gartee sanitti dhiibuu ni danda'an. Ammoo sanutti dirquu hin danda'anii jechuudha. Amma biyyammaa keessa jiru tanafatti biyya Ameerikaa baatti dhukkubsattee jennaan amma mana haakimaa dhayxee si wal'aanu jedhanii si deebisuu hin danda'u.
kafaluu dandeessu danda'uu baattu emergency room dhayitu dirqamaan si fuudhanii si wal'aanu si diduu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf wanni sun godhamuuf heera mirga dhukkubsataan qabu universal right irraa takkaa jechuudha. Wanni kun dhukkubsataan doktora filatu, wal'aansa filatu, bakkatti wal'aanamu filatu mirga guutuudha qaba jechuudha. Attorney Generaliin waan kana keessa seenuu taayitaa hin qabaatu. Ayyee galatooma Dr. Ismail. Obbo Leenjiso sanumarratti tama gaafimareef gaafadhe san irratti waa dabala. Mootummaan kun seera eegsifnaa olaantummaa seeraa jedhee yeroo baay'ee dubbatu hin dhageenyaa seera eegsifnaa jedhani. Seerri immoo tokko seera mootummaati, tokkoon immoo kama seeraa wanni dhaqaniif mana waan manni murtii jedhe san fudhatudha santu seera. Abbaan alangaa Gideon Timootiyos akkuma reef jedhe sani murtii mana seeraa san fudhatu yoo didu seera kabachiifna ka jedhan san cabsuu hin ta'u. Mee akkasumatti taayitaa isaa kana akkuma Dr. Ismail jedhanitti taayitaa isaallee achumaan nuu himaati. Mirga reef jedhe san Baqqalee Garbaafaa, Jawaarfaa bakka barbaadanitti yaalamuuf Dr. isaaniitiin yaalamuu qabanillee achumaan walitti qabsiisati kana maraanaa deebisaa Leenjiso. Malee galatoomee gaafii kanaafi gaafiin kun akkuma amma Dr. Ismail bal'isee ibse kana odoo ta'ee jiraatu gaafiin biyya ammas achi deemaa jiru kun gaafii seeraati iyyuu miti. Yoo abbaa alangaa irraa kaane abbaan alangaa judiciary system jala hin jiru seera isaanii jala part of executive committee. Abbaa alangaa kan tishuum yoo addunyaa marrattuu executive committee tishuum akka biyya Ameerikaatti yoo pirezidaantii Ameerikaatti. Akka biyya siitiilee amshuur akka jirutti piraayim ministeerri tishuuma jechuudha. Inni itti gaafatamni isaa kanaaf Department of Justice kan jedhan suni seera biyyaa ka hojii irra oolchu. Murtee darban kana ka hojii irra oolchu. Seera ka eegu sirna biyya keessaa ka deemsu yookiin akka biyya gbaratti interior ministeerima jechuudha. Ka biyya keessaa sirna biyya keessaa seera akka oolchu jechuudha. Kanaaf yoo manni seeraa nama kana bakkee itti warra haa baa'u jedhee haa hidha akkamsu jedhee baasu poolisii yoo qabdu ajanyi eessarraa dhufa abbaa seeraati. Abbaan seeraa part of executive committee. Gubbaa irraa dhufa abiyyiin fa biraa dhufa. Itti mari'atanii waan deeme malee lafumaa ka'ee poolisiin waan nama jedhanii ilaaluu nurra hin jiru. Poolisiin waan itti ajaja itti kennan gooti. Ajanyi abbaa alangaa biraa poolis komishineerii bira dhaqa. Poolis komishineerii dipaartimentii gad dabarsee maal akka qopheessanii yoo namni achi baatu akka hidhuu qabu godhu. Jechuun seeraa ala jechuudha. Abbaa humnaati jechuudha. Seerri addunyaa keessaa hin jedhe maaliif abbaan alangaa seera eegsisuu dhiisee abbaan alangaa gubbama guutumatti Department of Justice poolitikaa hojii siyaasaa hojjeta jechuudha. Siyaasaa hojii hojjetuuf kana waan seerri judiciary'n mure, koortiin mure, independent koortiin akka seeraatti biyya san irra yoo ta'e waraqata irra ka jiru judiciary'niif kun garagara akka koppii biyya abbaa godhatanii. Garuu hojjaara practically kan jiru siyaasaa servii godha. Prime Ministeri servii godha. Women institution biyya sanii servii godha. Kanaaf mari'ataniituma abbaan alangaa akka hidhamu godhamu. Isa kan duraa kanaaf seera ala hojjetame jechuun seerummaa illee qabu hojii siyaasaa ofii hojjara oolchi jechuudha. Akkan lammaffaa immoo mirga qabu warra saba nama hidhamee. Namni hidhame kun waan beela irra jiru ta'e kan garbaallee yoo dhukkubfate lafa ifaa barbaadetti akkuma koortiin mure san dhaqee hakkamatuun mirga isaati. Mirgi sun addunyaarra jira. Diduufillee mirga isaati. Akkamatuufillee mirga isaati. Kana jira. Kanaaf fakkeenya akka World Health Association, World Medical Association approve godha. Manni hidhame tokko akkamatuufi diduufi mirgi isaa jira. Ati mtiinu giddiinuu akkamachiisuu hin dandeettu jedha. Kanaaf lafa dhaqan mirga ofiitti dhimbanii dhibdee ofii irraa of damdamachiisu bakka ofiitti doktora ofiitti karakkoo isaanii beekuu bira dhaqanii hakkamatuun kan duraaf sila dhugaa yoo jiraatu. Garuu isaan akkuma ka erganii lafa isaan hin barbaanne, doktora isaan hin beekne, dhibdee isaanii kan beekne bira erguun doktorumti sunuma doktora haakimii isaanii doktoroota waliin poolitika asooseetii ta'e wajjiitti garas ergu jechuudha. Akkanuma. Kanaaf ala kana mul'atu mirga jaraa irraa fudhatanii jechuudha. Mirga namoomaa irraa fudhatanii uumaan kan qaban mirga abbaa ofii fedha barbaade akkamatti of kan irraa waan fudhataniif kana jechuudha. Namoonni kun waan poolitika koo kan garbaachisaa alatti akka poolitikaatti ilaalu nurra jira malee sirna qajeelaa diimokiraasiin jiru namni mirgi namaa
itti kabajamu keessa waan hin jirreef namoonni isaa jiru hundinuu gubbaa irraa kaati. Mataa waajjira Piraayim Ministeerii irraa kaati jechuudha. Isaa irraa kan ka'e sadarkaa jiruun cheedhii dhufee ta'e malee abbaan hadangaalee isaan bira waan ta'u ichi maratee dhufaa kenna akkuma Siddoo jedhee poolisii koomishinii ajaja gubbaa fudhatu didanii hin danda'an simpiliin kanuma. Kata'uudhaan jaara ajjeesuuf kan itti murteeffatan waan ta'eef akka du'an hin barbaadaniituma mirga isaanii irraa fudhatan jechuu barbaadan. Ayyee sillachuu galatooma. Mee amma mana hidhaa sana ilaallu bulchiinsa mana hidhaa sanii mana sirreessaa Qaallitti ka Jawaar faa Baqqalee Garbaa faa akkasumas warri birallee warri Oromoo siyaasaa Oromoo achitti hidhaman sana ilaallu akka isaan itti qabanii fi tajaajila isaanii kennan ilaallu. Akkuma isin marri keessanuu quba qabdan manni hidhaa kuni yeroo baay'ee murtii mana seeraa san akkuma reef jedhe akkuma abbaa alangaa sanitti hojii irra oolchuu dide eetin rakkisa jecha warra hidhamtoota kana. Asiin dura manni itti gaafatamaan mana hidhaa Qaallitti suni xalayaa tokko barreessetiin as keessatti mana hidhaa kana keessatti namni beelarra jiru hin jiru nyaata illee ima kenninaa fi irra deemnellee ima tooyannaa ima laallaa namni lagannaa nyaatetti hin miidhamellee hin jiru jedhee nama waakkate kaalaa dubbatameetiin jedhu kaalaa farfameetiin jedhu oduma alaati malee wanni akkasiin jiru jedheetiin nama waakkate tokko. Akkuma reef jedheetiin jedhe dhiyootanallee ajaja wannoo fudhatanii xalayaa abbaa alangaa fudhataniitiin bakka jarri hin barbaanne geessan. Guyya mar'aa kanaayyuu hidhamtoota san mana seeraa dura mana seeraa ol aanaa bakka abbaan alangaa iyyannoo itti galcheetiin murtii mana lidataa san na haa irra deebi'amee ilaalamu jedhe akka 6 kiiloo jiru sanitti silaa irra dhiyeessu ture manni hidhaa sun. Sanillee godhuu dideetiin mana murtii ol aanaa federaalaa sanillee geessuu dide. Kanarrattu immoo namni baay'een kan beekne itti gaafatamaan bulchiinsa mana sirreessaa kun nama Oromooti. Jamaal Abbaasoo jedhama. Nama Oromoo tokko. Nama Oromoo ta'uu birallee darbee nama Arbaa Guuguuti. Arbaa Guugu immoo bakka Jawaar itti dhalatee nama biyyaa tokko jechuu Jawaar waliin. Namni biyyaa tokko akkanatti garaa namatti jabaatetiin du'aan nama laaluu kana akkamitti ilaaltumee kanallee Dr. Ismaa'eel. Waan seenaa ajaa'ibaati. Ummaarree fuutan jalqaba irratti jara kana namoomaa irraa hir'uudha. Oromummaan gartee siistama kana keessatti waa Oromoo tahee dhiisee dhugaadha amma Oromummaan dhiiga qofaanii miti namni waan inni itti amanu. Jara kana bakka takkatti ogguudhaallee hagam takka waliin namni dillisuun bahee amma Minisootaa gaafa dhufan takkaan pikcharii mataa kiyya keessa mul'ata. Guutiin Jawaarii fi Dr. Abiyyi fi Lammaan bakka takkaa waliin dhaabbatanii uummanni dillisuun bahee xiqqaa guddaan gammachuu san agarsiisu. Gammachuun sun waliin jiraatu isaaniitiitu waliin akkasiin mul'atuun isaanis waliin nama gammachiisa. Namni ogguutiin mataasaa dagate gammachuu namni akka namaatti arkutanaa itti mul'atu. Akkuma jettee gurbaan kun amma kan namni naannoo bakkeettoo san bulchisuni waan kan arkuu wani dadhabeef mataasaatiitu bakka namoomaa san hin jirre jechuudha. Mataa nuti agarruun kanaan harkaan jiru. Kanaaf jecha gartee ajaa'iba baasa namatti ta'uun irra hin jiraatu. Maaliif baheeti bulchaan biyya bulchu jarri faxara nyaatee dhufee mana heeraa dhaqee beelonni ja'a jechuudha. Wanni kun seena haaraya naannoo keenya sanitti naannoo biyya Itoophiyaa jedhamu sanitti waan haaraya addunyaa keessatti illee qabsoo addunyaa keessatti nyaata lagannaan sistamni namni tokko qabsoo godhuuf itti gargaarame tokko seenaa keessa barreeffama. Keessaa wanni kanaa tonfaan medical data osoo hafin rikoordi ta'a. Amma keessaa addunyaa keessatti yeroo wanni hundi rikoordi ta'u kanatti wanni hundinuu waan namni maanipulee godhuu hin dandeenye jiraata. Irraan tana dhiiga isaan irraa fuudhanii hogguutiin ilaalan riizaltiin as ba'u. Ameerikaa keessa godhame, biyya Ingiliz godhame, Itoophiyaa godhame, Rashaa keessa godhame, riizaltuma kusuma takkaa bahaa jechuudha. Harkaan teesti waan san godhuutti nama teesti riizaltii san beeku. Hogguutiin Dr. Ililliin sun tanaatanii iddoo fayyaa hadeessu nama dhugumatti gartee adda babaasee waan jiru nama ibsaadha. Uummataaf dhiyeessaa jiru. Asumaanuu galatoomiin ja'anii hogguutiin adda babaafteemtu waan namni gartee
falmuu danda'uu miti. Hogguutiin gabbahee bulchaan biyyaa faxara nyaataniiti akkana ta'an jiru. Inuu mana sirreessaa maal irraa gaafannaa hoo jechuudha. Maal irraa ajaa'ibna baasa nutti ta'uu hin qabu. Faxara nyaataniiti akkana ta'an hoguu jiru. Anuma birattuu ifna tuffachiisee jechuudha. Akkaan akka isa ajaa'ibu na godhe. Namni medical background qabu miti. Abbummaa fedhee yoo taanaan waan biraa dadhabe namni qaamni namaatu ni huqqata. Hogguu nyaata kora goof keessaa fixe gulukoosa goo fixate standardiin itti aanu gulukogaan waan jamu nyaata achiin booda cooma nyaata cooma qaama keessa jiru nyaata achiin booda masilii nyaateeti lafeetti foon hal'oo fi lafee jidduu dhabamanii lafeen maxxana. Waan biraatiif namni waan biraa harkoo dhabe horii qoonqoon ajjeeftu suuraa addunyaa hundarratti harkaat jirra. Namni isa akkasuma qaamni kun piroosesatti waan qaama keessa jiru kana nyaatee laab rizaltiin agarsiisaa deemti. Wanni kun histirii keessa katabamuuf teessee jechuudha. Meedikaal rikardii san borganuma histirii irratti as baha. Har'a haasawaa Dooktar Abiyyee fi haasawaa manni sirreessaa sun jee fi siistama sani. Meedikaal rikardii kan hundaa wal maddii qabamee seenarra katabamuu ta'a. Maal wanni kun seena? Waan gartee nama karaarraa tokko gartee simple criminal karaarraa fuudhanii itti dubbatamaa jiru miti. Namoonni kun nama gurguddaa. Biitti sun biyya nama miliyoona 110 15 diidamallee yoo sirrii lakkaa'aman miliyoona 150 miliyoona biitti sun ta'uu dandeessi. Waan gartee namoonni sadarkaa tanarra jiran akkanatti gadi buusaniif xiqqeessanii miti. Aangoon tun hanguma tokko jiraatti. Namni illee hanguma tokko jiraata. Ammoo seenaa fi if xureessuun akka namaatti illee nama rifachiisa. Namallee qaanfachiisa. Maaliif biyya sanii maqaa walii yaammanna Oromummaallee walii yaammanna akkuma jette gurbaan sun illee gandummaallee walii yaammata Jawaar fa'aa wajjin. Waan akkasii mana inni taliqu keessaa gabbahuun nama qaanfachiisa. Maaliif wanni kun waan namni dhoksuu danda'uu miti. Evidensii saayinsiidhaan deeggaramteetu bahee rikoordi ta'uu ta'a. Seenaa irratti nama sanii wal madditti qabamee jechuudha. Maaliif namni seenaa if xureessaa Jawaar fa'aaf kabajaadha. Yoo dhugaaf namni kalaalota du'allee taatu namoonni lubbuu if kennan qabsoodhaaf yoomiyyuu taanaan du'aa nyaataanii miti. Rasaa isaaniitiif kenna ifillee fannisaa habombiif itti hidhee ifiin deemee bakka qabsoosaa san bakka hanga godhaaf lubbuu if kennu kun ilmoo namaati. Wanni Jawaar fa'aan godhaa jiran waan san irraa addaa miti. Addunyaa keessatti namoonni akkanatti if kennan waa hedduu godhan. Amma Maandeellaan fa'aan ni yaadadha. Seenaa irratti kan harkatti gaafa Piriitooriyaa sanitti mana heeraa dhiyaatan heerri firdii itti godhe saabotaajiidhaan guutiin badii qabdanyanii murtiitti godhan iyyannaa dheeffadhaadhaa jedhaniin amma sentensii feezii isaanii irratti heerri du'a firdii silaatti godha. Kana du'a firdii akka isinitti hin goone iyyannaa dheeffadhaadhaa jedhanii jechuudha. Addaan qabsoon bahee fi uummata keenyatti taligaa jiru. Uummata keenyatti geggeessaa jirru. Keezisiidhaa xiqqeessu duuti sun firdii ittiin haa godhamtu jedheeti iyyannaa dheeffatu didanii jechuudha. Warri isaa fi warri isaa hojii jiran. So hani duuti firdiin itti godhamuun silaa maltu akka hiree ta'ee ruuni sinaa baaftuun firdiin itti godhamte jechuudha. So namoonni qabsoorra jiran du'aa filatuun ajaa'iba namatti hin ta'u seenaadha isaanii fi itti boonan malee abalu nyaata kana nyaadhaa dhiisaa maali nama alaatiif alaataa isee ilaaltu laafa fakkaata. Namoonni immoo waan san keessa jiranuuf qaama qabsootti lakkaawanii jechuudha. Natti mul'isaa jechuudha. Kanaaf Jawaar fa'aadhaaf kabajaadha. Itti boonan malee gartee akkanumatti gartee nama aaraaf if kenne takka ammoo waan akkasiitii miti. Qaama qabsootti lakkaawaniiti wareegamaaf if kennanii jechuudha. Ammoo isaaniif kabajaa guddoodha. Seenaa boonsiftuudha. Jarammoo waan kana agarre kanii xurii if dibu kana ajaa'ibuun nurra hin jiru. Maaliif seenaa addunyaa keessatti wanni agarru waan akkanaati. Warri gartee nama gabroomsuudhaaf sirna gabroomsaa keessatti jaaramee jiru wanni inni dalagu tanuma. Itti mul'attu wanni nuti agarru kun itti mul'attu bareedumini nuti waliin agarre ani maanam karee bojeetti waliin agarru kan silaa waliin tolan waliin biyya tana guddisan waliin mirga silaa agartee uummanni harkatu uummalu tokko
sarviisii uummanni akkatu uummata tokko waliin kennuu danda'an jennee nuti alaa agarru kana isaan sun hin arkan mataan isaanii black ta'ee jira jechuudha. Dubbatuufis hin qaanfatan wanni kun maal nurra fidis hin arkan akka nuti alaa arkaan jiranii jechuudha. Kanaaf ajaa'iba nutti ta'uu hin jiru. Baasaa miti namni lafarra turu hedduu arkaa kunoo tanallee agarre gaa biyya Itoophiyaa keessatti. Ayyee gatooma Dr. Ismail isinuma bira turamee waan bareedaa tokko kaaftanii turtanii. Akkuma amma isinreef jettan Dr. Ilillii Jamaalillee waa'ee fayyaa isaanii ilaalchisee piroosesa qaama namaa meetaboolizimii kanarraa dubbatanii akkuma isinreef jettan namni dura nyaata dhabeetiin jedhe qaamni yoo beela'eetiin jedhe sukkaara yookiin immoo gulukoos jedhu san gulukoosan yoo nyaataa jiraate hin kaayataa ol kaayataa istoorii godhaa istooreejii godhee akkuma reef jedhe gilaayikagaan ka jedhamutu jira. Isa san yoo beela'eetiin jedhe isa san achii fuudhee foormii gilaayikagaan jedhu san achirra gara gulukoositti as deebiseetiin isa itti gargaarama. Gaafa isa fixatee jedhe immoo gara coomaa waan akka faatii kanatti nyaachuu jalqaba jecha cooma ofii qabu faatii ofii qabu kana nyaatuu jalqabaa kun immoo rakkina fida jettee turte isilleen waan akka kitoosis jechuun kitoon boodiis yookiin kitoosis ka jedhamu kana qaama keessatti facaasaa ammallee immoo deebiiti asidoosis ka jedhamu isin nama fayyaa tokko hin beeytanii asidii qaama keessatti dhangalaasaa kun hundumtuuyyuu summii ta'a jecha ofumaa summii mataa keessa yoo seenan qaama birallee balleessuu danda'anii wanni tokko ka isin kaafte amma electrolyte imbalance ka jetteetiin dubbatte electrolyteen kun qaama namaa keessatti yoo imbalance ta'e rakkoo namarratti fida keessattuu ka isin kaafte tokko potassium levelin isaanii ka johar sadi keessa jira waan jette se'a kaamza boorana ammoo sadii gatta lamaaf way keessa jira jette. Kanaaf mee kan akka daawwattoonni keenya hubataniif normaal wannoon kun argiteetiin potassium levelin kun 3-4 ol ta'utu irra jira nama nagaa sanii gad yoo ta'e balaa inni qabu kana maal akka fiduu danda'u mee odoo xiqqoo san tuytanii gara leenjisoo deebi'a. Fayyada qaamni namaa kun uumaan akkatti tolfamte nyaata kana kani yeroodhaaf itti gargaaramuu fi kan achi kaayatu qaba. Gulukooziin haga 100 olii qaama keessa firii gulukoosiin sossohaa nyaataa jiraataa jechuudha. Surrii fi onnee fi qaama hunda keessa facaasee about 5% surriitti deema. Surriitu 1/5 of gulukoosiin gara surriitti deema. Maali surriidha qaama namaa kana mootorri jabaan waan kana geggeessu. Kun ammoo seelii adda addaatti faca'a. Gulukoosiin loo ta'a yogguu inni xiqqaate waan stoor godhe sanirraa fide asidaa ta'a. Gulukoogaan itti sanfuudhee asidaa ta'a. Yogguu sanis ni dhuma yeroo haga tokko booda yooni sa'a haga tokko keessatti gulukoosiin firii jiru kun sa'a haga tokko keessa dhuma. Kuni gulukoogaan kun guyyaa haga tokko keessa dhuma. Amma gaa jarri kun yeroon isaanii deemaa jirti achiin booda cooma nyaatu eega. Cooma kana guutuun cooma kana fuudheeti gara gulukoos jijjiiratu qaba. Na godhuudhaaf guutiin gulukoogaan kanaas gara gulukoos jijjiirata. Haanis fuudhee gara faatiitti yogguu dabrees gulukoos as jijjiirata. Hogguu faatii san dhaqee wanna san maali kitoon kana wanna godhaa jechuun kitoon maali seelii keessa wanni kun xixiqqaatee seelii keessa deemuuf qaba. Hogguu san kitoon kun qaama keessatti guddataa jechuudha. Hogguu san kitoon haa ta'uun summiidha fida. Summiin sun maal gooti kaleefa miitii jechuudha. Surri miitii onnee miitii irra guddatee kaleedha jechuudha. Kalee keessaan argita. Maaliif waan summii tahee kaleen summii baasuudhaaf dhaabbatte. Kun electrolytiin amma keessaa bakka kanatti wanni guddoon argitu electrolytiin tu waan electrical currentiin akka waan keessa qaama kana keessa deemutti mizaana ka godhu jechuudha. Wanna baalaansii asidii fi base baalaansii qaama namaa kuni akka keessa deemu wanni godhu keessaa tokko potassiumiin 3.5 to 5.1 normaalii namni fayyaan 3.5 minimumidha haayin hanga 5.1 itti deemaa jechuudha. Yoonichi ol dabra 5.1 ol dabre hyper jaamaa jechuudha. Yoo immoo achi gad dabre achi gad 3.5 gad kan gad deemu ta'e gara hypo deema. Amma yogguu gama hypo deemu kana balaansii wannaa kana duraa xiqqeessaa jechuudha. Amma akka Dr. Ililliin jettetti Joharuhu sadii gad bu'ee jira. Waggaa duraa 3.1 waan akkanaatti ture 3.1 lowiidha. Nama normaalii urmii isaa sanitti lowiidha. Ammoo sadii gad dabarraan is critical.
Keessaawus 2.5 waan akkana gad dabarraan right away ambulaansiidhaan fuudhamee normal travelii miti ambulaansiidhaan fuudhamee right away mana hakimaa geeffamuu qabaa jechuudha namni kun. Maaliif onnee irrattis surrii irratti baalaansiin kun electrolyte imbaalaansiin rakkina jajjabaa dafee fiduu danda'a jechuudha. Maaliif onneen shutdown ta'uu dandeessi, surriin miidhamuu dandeessi. Waa hedduutu bakka kana ta'uu danda'a. Right away namni kun du'uu danda'a. Namni uumaan nama adda addaa dandeettiin waan adda addaa taligatuu danda'uudha urmiidhaa fi fayyaa duraan goozootiin waan kanatti seeniin qabanii fi kan hundaa murteessaadha. No waan kan garantii amma waan kanatti namni kun ni jiraataa yogguu gartee wanni kun amma bilaggaasii fuudhanii yoo ilaalan electrolyte imbalance kun acid base balance yoon abnormal ta'e yeroo gabaabduu takka keessa du'uu danda'a. Amma wanni itti covidiin kun nama ajjeesaa jiru. Oxygen shutdownin kanaatiitu electrolyte imbalance kana fida. Gaaf tokko ni yaadadha nama tokko mana hakimaa keessatti sa'a 9tti dhiigarraa fuudhee electrolyte wanna maali bilaggaasii isaa laallee laayifiidhaa wajjin waa wal miizaanaatii miti guma sanoo laalu within 2 hours namni sun du'e eegas import report eeguun dhagoo jechuudha. Kanaaf namni wanni kun electrolyte imbalance kun nyaata kanarraa wanni dhufe tun gaaga'ama lubbuudhaa yeroo gabaabduu takka keessatti sa'aa fi minitii fi hanga tokko keessatti lubbuun gaagamni lubbuudhaa gahuu danda'a jechuudha. Guutiin nama fuudhanii ani dhugumatti gartee nama sodaachisa. Guutiin fuudhanii biti ambulaansii keessa kaayanii nama sadarkaa san jiru nama daaddaa sanii xurmiidhaan laab riizaltii isaanillee osoo agarre nama sodaachisa. Amma Baqqalaa Garbaa san qaama isaallee nama qal'aa naasanii qoonqoo dhabaa yeroo dheertuu sana hogguu jiraatu akka namoonni gartee lakkee waan nyaatanii maal jedhanii kijiban kana I don't buy that. Maaliif wanni kun zaahirii waan laallee agarruu jechuun waan dhageenyu. Namni kun they cannot manipulate lab result. Namni manipulate godhuu hin danda'u. Akkuma reefu jetti wanni kun waan dhugaati. Wanni namni kun ammaa sossobuufis hin jiru. This is qabsoodha. Dirree lolaa keessa jira. Nama qawwee dhukaasaa jiru dhukaasa gurraan dhageessu. Namni kun qawwee dhukaasaa hin jiru jechuun dandeessu. This is obvious. Waan dirree lafa jiraata akka jechuudha. Kanaaf deenjarii namni kun bakki isaan jiran suni any minute amma telefoona kiyya yeroo hunda kaaseetii ilaala. Maaliif du'e abaluu jechuun dhaga'uu hagas takka lubbuun nu yaaddee cinqamaa jirraa jechuudha. Maaliif wanni kun waan gartee very serious waan namoonni gartee maali wanni hin beeyne nama hin beeytu jedhanii namoonni makaadireen faan dabballeen adda addaa gabbaatee haasoitu kun it's ridiculous. Namooma dhabuu nama agarsiisa. Dhugumatti gartee oguu waan deemaa jiru kan agartuu fi beeytu hedduu nama rakkisa. Kanaaf jecha gartee rabbummaan haa baasu wanni jennu wanni biraan jirtu keessaahu namoonni underlying problems duraan fi qaban gartee amma warri kama dhukkuba daabeetii faa ta'an kama blood pressure faa qaban akkaatummaan isaanitti marraa survive godhaa jiran oguu laallu miraculous malee haalli isaan wanni isaan keessa jiran gaagama jabaa keessa jiranii mootummaan kun ta'e jettee jara kana ajjeesuudhaaf akka goote zaahiritti agar mul'ataa jechuudha. Ayyee galatooma Dr. Ismaa'eel keessattuu karaa fayyaa jaraa laalchiseetiin ogeessaa fayyaa waan taataniif waan bareedaa kaaftanii. Obbo Leenjisoo isinitti deebi'aa gaafii reef jedhe san irraa ka mana sirreessaa qaallitti sanii nama biyyaa ta'uu nama biyyaa otoo ta'uu garaa jabaachuu seera immoo hojiirra oolchuu dideetiin manni murtii mana seeraa fudhachuu dideetiin Jawaariin faa rakkisoo akkamitti ilaaltan ka jedhu sanuma isin yaadachiisuuf maal jettume? Bareeda galatoome. Dr. Ismaa'eel waan bareedaa ibsi maaliif dhibdee wayim lagatu nyaata lagatu medikaalii dhibdee dhufu akkami qaama namaa keessa balaa irraa nama ga'uu danda'u ibsee waan bareedaa tokko ibsa jecha akka namni hubatuuf. Gara siyaasaatti yoo as deebine gochaan namichi yeenu Jamal Abbaasu godhe jechuun waa lama hiree lama qabanne godhuun kan irra jiru tokko hojii masanuu gadhii yoo itti dhagama ta'e akka sabaatti akkama jette nama naannoo ta'u akkuma himaanitii namummaatittuu yoo ta'e wanti akkasii yoo dhufe hireen tokko gadhiisna bakki masanuu gadhiisee rizaanii godhe dhiisu maali horii sanuu jechuudha option qabu. Kalamaffaa hojjetu jechuudha. Maaliif wanti hojjetame yookiin inni jedhe kunniin nama tokko irraa ka'uun duraan akkuma duraan jedhe
waan nama tokko callatti xiyyeeffate inni qaamni gara biraa quban qabne jennee ilaaluun nurra jiru. Dubbiin kun waan ajajaan dhufee itti taa'amee maratee gabbaa'ee namichi kun haasaa kan yoo haasaa kan waan itti murteeffame haasawaan san jedha malee uumama ofirraa ka'ee odoo mootummaa namni gara qaamni isaa olaanaa hin beekne jedheeti miti. Qaamni isaa olii irraa jalqabeeti. Waan isaan jedhan hojii irra jedhaara. Kanaaf dubbiin isaa kun fira ta'ee kun uumama namaa irratti gara laafinnaa fi itti dhagamu irraa kan qabu. Kun ammoo akkuma akka jetti ganda naannoo tokko waliin hidhatanii gandoota guddata irraallee kan itti dhagamu ta'uu isaa jira. Kun waan haaraallee miti. Adda biyya keenyuma keessattuu namuma keenya wal fixaara. Waggaa 27 illee kan ajjeesaa ture Oromootu. Gabbayee nama mandaru keessa kan taa'u si ajjeesa. Gara laafinna dhabuu akkaataan itti baran itti political killing issue of political tireenii ta'aniiti warri kun. Nu amma naturally uumaa irraa kaanee ilaalaa. Namni tokko gara laafinna qaba. Mandara qaba, fira qaba, hin laal, hin arga, hin beeka. Akkami kana godha jennee yaadaa. Warri akkanaa garuu psychology already maayindiin akkasii akka hojjenne itti qopheessu duraanuu. Yaanni kan kee onnee kee keessa akka itti dhagamne sabummaan kee itti naasuu akka qabaanne dhiyeessu duraanuu yoo si qopheessan. Naasuun qabu hojjetu namni sun jechuudha. Akka namummaatiin naasuu fira ofii ta'e oromummaa ta'e naannoo eenyuuf ilma namaatiif naasuun qaban akkasi qopheessu namoota. Siyaasaa ofii hojii irra oolfachuuf kan ittiin qophaa'aa jiru. Tajaajilli mootummaa sanii tajaajila sanii kennuu duwwaa irraa ilaala. Jireenya ofii irraa ilaala. Bu'aa isa irraa argatan aangoo fi horii argatan san ilaala. Akkasi qophaa'aa sammuun isaanii. Sammuun isaanii sammuu namaaf yaadu doonta akka ofiif. Mootummaa sanii waan mootummaa hojii irra argatee galatummaa irraati itti guddatu ilaala. Kanaaf amma ta'e kun namichi irraa ilaalu siistemii santu kana godha jechuudha. Namoonni kan isaan warra bule jechuudha. Siistemii ka'ee sodaan nama lafaan ofeenyu nama tuuma nama san tajaajilu nama san hojii irra hojii. Warri kun warra sirna san eegu sirna san tiksu jechuudha. Nama akka isaa ala deemu namaa mitati jechuudha. Isaa ala baasu irra jira. Dubbiin isaa namni kun akka dhumuu barbaadan nama isaanii ala ta'e akka dhumu barbaadan jechuudha. Amma jarri kun Jawaar fi Baqqaleeffatti akkasumas warra hidhamtoota garaagaraa akka dhuman ofiiyyuu ajjeesaa waan jiraniif ajjeesuu barbaadu. Propagaandaa ofan nyaataa jiru hin sobu propagaandaa godhan jedhan kun maali? Isa public relation isaanii uumaa sappoo namoota isaan gargaaru. Ka isaan wajjin dhaabatu kana akka kana deemsisan godhaaru. Ufti ajaan jiru namichi kuma hagam hordoftoota qaba. Kaan ammoo dhaabatee ilaalitu jira. Isa akkamitti dogoggorsiisuu dandeenya jedhanii hojjetaaru. Nama hundaayyuu miti namni qabsoo kana keessaatti hundinuu qabsoo keessa jira jennee hin dandeenyu. Kun ajjeesee qabsoo tana hireengaa jedhee akka qabsoo kanaaf du'u jira. Kun ka isa dhabamsiisu mootummaa isaaf duulu jira. Kun ka dhaabatee ilaalutu jira. Amma wanti inni haasa'u kun namoota isaan gargaarsa wajjin dhaabatan mootummaa isaa duwwaaf odoo hin taane warroota dhaabatee ilaalu kana isaaniif hojjetaara. Gurmuu horatuuf moorii hin sobu. Ka kana sobu warra gara biraati. Warra shororkeessitoota sana. Warra Itoophiyaa tokko hundaan. Warra nama yaani kaasan kana. Kanaaf namni kun hiree inni qabu yoo dhugama itti amanu akka sababa ta'e gadhiisee keessaa bahu. Gadhiisee keessaa bahu. Yoo qabbaa'ee hin dhiiftu yoo ta'a dhugaanuu siin jedhaa. Nama ibidda dhalellee ta'uu ni malaaf namicha kana. Yoo dubbatuu baate hojjaa baha. Yoo dubbatee jedhu of course isaaf ta'a jaraa fi hojjate jechuudha. Kanaaf namni kun kiliirii kan mul'isu namummaa isaa mootummaa sirbii waan ittame hojjame san mootummaa Abiyyi hojjachiise san hojjate jechuudha malee ofii isaati ofii isaati akka nam tokko akka uumaa ilma namaatitti nama tokko irra kana godha jeeyyaa. Namni kun instrumentii hojjetaa jira meeshaa waan itti keenya hojjetaa meeshaa isaa kanaaf waan jedhe kan hojjete jechuuf dhimni isaa ajjeesuu waan godhame jechuudha. Kan mootummaa itti xiyyeeffate. Kanuma jedhuu barbaada. Ayyee obbo Leenjisoo galatooma wanni isin jedhaa jirtanii obbo Jamaal Abbaasoo Giraazmaach Ebuujiloo meeshaa malee wanni inni godhuu danda'u hin jiru jarumatti gargaarama ka jedhu. Mee gara gaafii biraatti ce'a. Isin lachuu ka jettan mootummaan waan gaafii hidhamtoota siyaasaa Oromoo kana deebisuu dhabeef
waan ajjeesuu barbaaduuf akka du'an barbaadanii fi jettan isin lamaan keessanuu mootummaan akka jarri du'an barbaadanii warri Jawaar faa Baqqalee Garbaa faa Hamzaa Booranaa faa akkasumas warri birallee hidhaa jiranii barbaadu mootummaan san barbaada garuu hayyoonni Oromoo jaarsonni Oromoo abbootiin gadaa Oromoo jedhan maaliif akka jarri kun hin duuneef dhaqaniitiin mootummaa bira dhaqaniitiin maaliif dhiibbaa irratti hin goone maaliif mootummaa kanan gaafanne maa nama ajjeesaa jirtanii maa calliftanii itti ilaaltan jedhanii maaliif dhiibbaa irratti hin goone maal jettu kana Dr. Ismail? Manguddoon teenya ta abbootii gadaatiif amantiitii fi maal kanaasoo jennu sirna kanaan influence tahee jira. Keessaa mootummaan akka faallaa dhaabbatu waan beektu jecha mootummaan ta'e jettee irra dalaydee abbootii gadaa jenna warra imaama mambaratee ulee harka qabatee abbaa gadaadhaa harka qabatanii deebisanii nama eebisan. Humni isaanii guddaa miti instead of adda silaa mootummaa dhaqanii mootummaadhaan wanni godhaa jirtu kun sirrii miti. Ifillee xiqqeessitee Oromoolleen xiqqeessitee adda silaa mootummaadhaan at least minimum namni kun nama afaan Oromoo dubbatu bakka san ka jiru dhaqanii 4 kiiloo sanitti silaa dubbatan. Mana hidhaa dhaqaniiti Jawaar fa'an qabsoof lola dhaabi qawwee dhaabiyanii jechuudha. Namni kun ammoo lola san dhaabuuf bakka san hin jiru lola jira. Jawaar fa'an irraa Baqqalaa Garbaa fa'an lola jiran. Namni lubbuuf kennuun lola. Yeroo lola jiruuni nama haqa isaatiif lola jiruuni lola dhaabaa jedhanii jechuudha. Adda silaa dhaqanii dhugaadhaa. Osoo jiraatanii irra Oromoodhaaf oda laatan. Ammoo namni harka namaa jiru. Jiraatu fi tuquu walumaa qixa harka namaa jiranii lolasuma irra jira. Kanaaf jecha gartee rakkinni jiru bakka tana gartee duubbeesiiti gartee bakki eenyu abbaan gadaa eenyu irra dhiibbaa qaba. Eenyu abbootiin amantii eenyu manguddoon mootummaan tun ta'e jettee jara kana dabballeedhaan influence gootee jirtiidha si agarsiisa. Manguddoonni sodaattii jaa maqaan gochirra bahee namni waan dhaabbatanii fi murteessaadha. Kanaaf manguddoon teenya sadarkaa san jirti. Unfortunately nuti manguddoo irraa tokko yeroo maqaan balleessaa jirti. Rabbiin nu haa gargaaru ilmaan keenyaaf seenaa badduu gaddabarsaa jiran fakkaata akka manguddootti illee. Hayyee ka galatooma Dr. Ismail. Dr. Ismail wanni jedhaa jiru manguddoon jirtu abbaan gadaatu jirtu dabballoota waan kana ta'eef dhaqaniitiin warra hidhaa jiru sanii gaafatu ullee irraa turanii akkasumas immoo mootummaa irratti dhiibbaa godhuu wanni dhabaniifu waan dabballee ta'anii fi abbaan gadaa dhugaatuun jiru jaarsi dhugaatuun jiru ka jedhu kaasanii obbo Leenjisu achirratti jecha tokko ka guritti dubbise tokko isin yaadachiisuu barbaada. Jecha kanallee abbaa gadaa goobana hoolaattuu jedhanii jechi kunillee maali? Gadatu bakka jira malee abbootiin gadaa bakka hin jiranii jedhan. Odoo abbootiin gadaa bakka maltuun bakka isaanii maltu san jiraatanii Maqalee dhaqanii beeka abbootii gadaa warri jedhan kun Maqalee dhaqaniitiin jaarsummaaf araaraaf Maqalee dhaqanii turanii. Odoo abbaan gadaa bakka isaanii maltu jiraattu taate Maqalee dhaqanii qaallitti dhaquu hin dadhabanii ka jedhu guritti dubbisame. Kanallee achuma akkamitti ilaaltu gaafii reefullee achumaan itti deebi'a obbo Leenjisu. Bareeda galatoomee ammallee wanti Dr. Absalhamin jedhe qajeelama wanti inni jedhu sun hundinaa. Ani as deebi'ee ammallee ka jedhu barbaadu gabaabamaatti lubbuu ilmaan Oromoo ka'amma du'aaf jiruu jidduu jiran lagannaa kana irraa ka'ee akkasuma qabsoo Oromootiif itti gaafatamummaa harka Oromoo jirti jedheera. Harka Oromoo guutumatti harka Oromoo dhaabuu ka danda'uuf harka Oromooti. Dhiisuu ka danda'us harka Oromooti jechuudha. Yoo dhiise du'uufuu deemu jechuudha. Diina kana dhaabuu danda'a Oromoo yoo fedhii gayyaa'ee akka sabaatiitti. Akkuma amma jedhameen gaafii gaafatte isaanii jaroonni kunniin haajarillee hattuu haajaraallee hojjattuu dhiiftee nama kenna du'aa jettee gabbayanii wal fakkaatee jaarsaa amantii guutumaa Oromoo garaagaraa qabatee abbootii gadaa abbootii hayyuu jaarsoota dargaggoo dubartii qabatee odoo gayyaa'ee dirree impaa Itoophiyaa san lafa guutee haa hidhaa baa'uudhaan guyyaa tokko bultuu hin ibsi jarri tun. Tigreerra waan gootanii argite dargaggoon duwwaanu. Odoo kana godhuu danda'an. Kan amma godhuuf harka isaanii dhiisuun isaanii
godhuun isaanii harka isaanii garuu lubbuun ilmaan Oromoo akka dharaadhaan miidhaa hamtuu irra jirtu kana harka isaanii irra jirtu oolchuu danda'u. Gadheetu janni kun rakkaan hin hidhamne yakka tokko illee warri qabu hin jiru asirratti. Ilmaan Oromoo waama Oromoomaa dubbataniif hidhan. Saba kiyyaa miidhameera sabni kiyya waan jedhaniif hidhama. Wantumti jarri kun hidhameef hin jiru. Jarri kun yakkan qabanii saba ofiitiif dubbatanii saba ofiitiif mirga qabu jedhanii gayyaa'anii dubbatanii saba dudhaabdanii miliyoon sabni Oromoo hiriira otoo dirree bisan goote jarri gadhiifte. Kana waan hin gooneef jarri ammallee wanti qabatteetu jadhiftee hiiteef akka godhaartuuf akka Oromoon hin beekne saayikooloojii Oromoo beeku jechuudha. Warri baadiyyaa nama akkuma asumaa jee kana dhuga. Warri kunniin kaadiroota. Abbaa gadaa tokko abbaa gadaa akkuma mammaa amma jedhame san jettu dhugaa yoom akka mammaa hin beeknu waggaa kam akka mammaa hin beeknu waggaa isarra rarraasun illee akka addaati garuu gadaanuu lafa jiru. Qabsoonuu gadoo deebisu gadaa deebifachuuf lafa jiru. Qabsoon sirna gadaa akka kufesan sirna gadaa akka diinni itti duulee cabsisan isa san deebisuuf qabsoon Oromootu ka'ama ta'aaru. Oromiyaan Reeppaabilika Oromiyaan yoo uumamte sirna isaatti deema jechuudha. Kanaaf abbootii gadaa kan jedhan kun akkuma amma jedhan kaadiroota. Akkuma amma jedhan atuu gaafii rakka kana faqalee fidanii baardaariin fidanii oofanii akkuma loonii fe'aniituma deemuun akka barbaadanitti wajjin itti uwwisanii maammatti maranii sheettoota illee sanuma godhu. Hundi isaaniitu warra akkanaa. Kana keessaa baay'oon kun warra akkasii jechuudha. Sabni Oromoo hoo dargaggoon Oromoo hoo lafa yumaadhiif gatta'anii yaadan hiriiran Oromoo guutuutti odoo nagaa dhooguu danda'u. Yoo dhadhaaban hin bari jarri kun akkanatti cadhiftee dhiiftu hidhaa baatti. Maaliif rakki badiin jarri kun hojjatte hin jiru waa'ee Oromoo duwwaa haa jedhu. Oromoon waan ofii barbaada argatu jedhanii dubbata. Kanuma wanti isaan hiisisa. Kanaaf harka Oromoo jirti sabni kun ammallee taanaan gabbayee iyyee saba isaa jara kan gadhiisaa jedhee gabba'u ifatti gabbayee waan gaafii dhattee oofisee dhattee gaaftu ifatti addunyaa duratti akka addunyaan argutti yakki adda saba Oromoo irra raawwatamaa jiru. Adda kaleellee Tigiree waggaa 27 TPLF hojjatu hiriira sanii dhaabde irraa buutee miti. Jara kanallee akkasuma irraa darbatuu danda'a Oromoon yoo bahe. Oromoon yoo bahe yoo yaadattee asiin dura Tunisiyaa keessa waan ta'e hin beekne gurbaa vajiteebilii gurgurusan rakkisanii wama godhamne abdii dhumaa fudhatee beezee ofii jisee of gube. Wanti inni godhe sun mootummaa sun gara galchee pireezidaantii isaanii rizaanii godhee biyyaa baqate. Injige mootummaan sun. Ijiptiin keessa waan dhufame biyya Arabaa Spring Revolution kan jedhu ka fidee sabatu bakkee jiru hundaayyuu diktaatiroota. Sabni kaanaan diktaatiriin bakkee teettuun qabdu. Addunyaarra biyya Arabaa akka godhanii kumaazaan biyya hedduu irraa jijjiira. Ijiptiin including Ijipti. Mubaarak irraa yoo san darba. Biyya kana keessatti nullee yeroo duraatiif Tigiree irraa darbatu dargaggoonni ijoollee mul'isaniidha. Amma isii caalee rakkinadhaa. Duuti adda ijoollee ilmaan Oromootti mana hidhaatitti itti faradanii jiran duutuma saba Oromoo guutuun faradan. Hundinuu kanuma qawween loole ati hokkora malee yookiin naan vaaleensiin godhi duuti kan kee du'a. Mootummaa kana bira. Mootummaan kun mootummaa Oromootii miti. Nafxanyaan kana kanaafi kan ijoollee kana dargaggoonni saba Oromoo kana ilmaan Oromoo kana kan hidhaa jiran kan rakkina hamaa irra ga'aa jiru kana mana hidhaatitti isaasiin baasuuf qabsoo Oromoon harka ofiitii jira harka ofii gabbaasee dura dhaabatee wal fakkaatee daangaa akka irra jira. Waan kanuma jiru barbaada. Kanaaf lafan jedha abbaa gadaa jettee abbaan gadaa biyya bulcha. Sirna san keessa akka isa bulchu. Maal bulchaa abbaan gadaa? Abbaa gadaa jedhanii akka asii achi oofan kun. Wanti bulchuun jiru akkuma amma jedhamu kaadiroota. Kanaaf gara Oromoo as deemnee ilaaluun nurra jira. Adda yeroo Oromoodhaan mee dhagaa Oromoo keessa dhaaba jennu ilaala. Adda warra odoo ilmaan Oromoo akkana beela irra jiranu mootummaa ce'umsa Oromoo ijaaree ka deemu jira. Eessatti ijaarti ilmi Oromoo dhumaa jira. Beela irra jiru. Beela irra mootummaa ce'umsa Oromoo ijaaree ka adda guusu jira. Itoophiyaan itti fuuftu ka jedhee deemu adda irra jira. Adda odoo Oromoon du'aa jiru. Beela irra jiru. Du'aa jiru. Ati mootummaa ijaaree jettee haasu. Eessa jira? Kanaaf rakkinni guddaan Oromoo harka jira. Oromoo keessa jira. Ka'umaa dadhabne. Wal fakkaannee maaliif akka dadhabne? Kanan alaa keessa
iyyatu lafa jiru tokkummaan fayyadu. Itoophiyaan federaalizim Itoophiyaan waqtii deemu sirrii lafti Oromoon qabsoo Oromoonni kan Oromoon walaba si argatu jira. Oromoon biyya waggaa 50 guutuu duuti kun kan dhadhaan miti kan jala qabu itti hammaataa dhufee sadarkaa dhadhaa geenyeera. Boru kanaa caalaan kadhaan yoo kun itti cadhifamne itti cadhifne kan dhufu kanaa caaluuf deemaa. Yoo kan irraa darbatuu dadhabne. Kana irraa darbatu saba Oromoo fi saba Oromoo duwwaa ta'uu isarra jira kan jedhu qabaani. Hayyee galatooma obbo Leenjisoo. Mee Dooktar Ismaa'eel isinitti deebi'a. Yaada tokko reef kaaftanii turte jaarsota dhaqanii gaafatan san mana hidhaattitti Jawaarin faa Baqqalee Garbaa faa gaafatan san keessa namni jaarsaa tokko asiin dura dhufee isin gaafachuu hin sodaadhee jedhe jettanii dubbattanii jirtu. Kana mee ifamatti haa dubbannu namni jaarsaa sun Leencoo Lataati warra dhaqee gaafate keessaa akkas jedhellee Leencoo Lataati. Akkuma reef isin kaaftaniitiin jettan Leencoon nama mootummaa san waliin dalagu. Akkuma isin reef jettan nama mootummaan sun mootummaa Oromootii hin gargaarra jechuu fi gargaaruu bira taree gargaaruu qabna bira dhaabachuu qabna mootummaan kun diigamuu qabu mootummaa kennaa jedhee dubbatu tokko. Ammallee akkuma isin marri keessanuu quba qabdanitti obbo Leencoo Lataa kaarra sodaadhee Jawaariin achitti dhaqeetiin mootummaa ofii kiyya jedhu kana ka Oromooti jedhu kana sodaateetiin Jawaariin gaafachuu sodaate kuni bara wayyaaneen jirtu bara 1993tti ji'a Diseembar keessa ji'a muddee keessa ibsaa guutamaa hidhamee jennaan ibsaa guutamaa gadhiisamee waan haa gootu mana murtii dhaabadheetiin bakka isaa san bu'ee isa gadhiisiisa jedheetiin nama dhaadatee Kaanadaa ka'eetiin achi dhaqe. Namni bara wayyaanee san odoon sodaatiin ibsaa guutamaa gadhiisa jedheetiin dhaqe har'a mootummaa yaa kiyya jedhu san sodaateetiin Jawaariin akkamitti gaafatu sodaate. Dooktar Ismaa'eel maal jettu? Gaafii jabdu na gaafatte Dooktar Bayaan waan kana hundi walumaan beekna. Dubbiin manguddoo teenyaa tuni dhugumatti nama dhibdi. Eega inni jeefuu gartee waan takka tokko numa danda'ama. Namni kun nama yeroo dheertuudhaaf qabsoo Oromoo tana keessatti toltuu hamtuu hunda keessatti wanni inni keessa hin jirre hin jirtu. Jalqaba warra bu'uureessota ja'aman keessaa nama tokko Oromoo abrii isiin keessa turte keessaa baasuudhaaf roolii namoota taphatan ja'amee lakkaa'amurraa tokko. Roolii abbichi kun taphataa ture rabbi beeka. Guyyaa tokko qabsoo sanarraa addan bahin hogguu Leencoon bahee dhaabbatee dubbatu jechi sana dhiba. Kanam dubbataa nama dhibaa jechuudha. Maaliif? Bakkuma takka dhaabbatee bar guyyaa adda addaatii miti. Sa'a adda addaatii bakkuma takka dhaabbateeti mootummaan tun mootummaa Oromooti. Oromoo qofaatu mootummaan tun tiyya jeen beeyne malee hambiti hundi addunyaan hundi Oromooti jettii jaa. Waraanni Itoophiyaadhaa Oromoo gatuu dhaabbatee jaa. Mootummaan Oromoo eega taate waraanni Itoophiyaa kunoo kama Oromoo gatuu dhaabbate. Ha mootummaa kana jala buluumi. Jarri nafxanyaa kun yoo Tigree finne yoo ni TPLF dhabamsiifne Oromoo gaddachaane Oromoo finnaa. Maqaa shaneetiin namni hundi ni gatamaa jaa. Nuti sun hafnuu jaa. Mootummaan tun ammaa ta'a Oromooti. Mootummaan tun ta'a warra san hidhachiiftee TPLF tun lolchiifte. Mootummaan tun ta'a Oromooti. Namichi afaanuma tokkicha nama kanaa waan kana jaa jechuudha. Kanaaf yoggu hunda wanni dhiyeessu nama tokkollee eega naafuu hin galle. Jawaar faaf ni galti jeen beeku. Maaliif ijoollee teenya Jawaar kun waan gaafa nuti qabsoota natti hidhamnu Jawaar faan hin dhalannee bara. Abiy faan hin dhalanne. 1977 nama 30 duraa hooboodhaa keessa tokko. Takkaa qabsoota irraa moggatti baheen beeku hunda keessumaan jira. Karaa bifa adda addaatiin haa jirannu. Leencoo Lataa kun faan, Galaasaan faan, Diimaan faan itti hoogganatanii maal jandiiroo isaan jennee gurraan caqasaadhaas geenye jechuudha. Akkuma reefu isin jee Leencoon bakka takka dhaabbateeti haasoo tokko irratti guyyaa adda addaa osoo hin ta'in jecha anaa mataa kiyyaa kamiin qabadhaa na dhibu. Eega anattuu diina ulfaattuu taate ijoollee akka maqaa dubbannuu sanatti akka isiin ulfaattu akka isiin dogoggortu akka godhuu dandeessu shakkii hin qabnu jechuudha. Kanaaf unfortunately haala kanaa keessa jirraa. Ayyee galatooma Dooktar Ismaa'eel bal'inaan nu ibsitanii waa'ee obbo Leencoo Lataa kuni. Anaa isa waliin ture, anaa isa waliin qabsoo jalqabeeyyuu wanni inni haasa'u naa galaan jiru jettani. Leenjisoo gara keetti deebi'a.
gaafima Dr. Ismail dhiyeesse san irratti waan jettuu jiraate. Galatoome ani wanti guddaan isarratti dabalullee hin jiru. Leencoo kontroversiyaalii akka ta'e namni hundaa beeka. Misallee waan haaraa miti Oromoof wanti inni jedhu wanti inni hojjetu kontroversiyaalii. Gaafii ati jette obbo Ibsaa Guutamaa hiikoof achi dhaqi jedhi gaafii isaanii obbo Ibsaa Guutamaa mataa isaatu deebiseera yooma san. An daa'imaa miti muradhee itti galee qabsoo kana du'uufis jedhee yooma san deebiseefiif. Ibsaa Guutamaa dhallee qabsoo san irra jira. Duubatti hin deebine. Kanaaf warri muraati akkas jechuudha. Akkuma Abdusaamin rakkisa waa'ee leencoo lataa haasa'uun kontroversiyaalii waan ta'eef inni dhiyeessu hundarra wamtumti nama kontroversiin goone hin jiru. Kanaaf ani isarra deebi'ee isa haasa'uun barbaadu. Obbo Leencoon akkuma beektan akkuma reef Dr. Ismail illee irraa dubbate nama bara dheeraaf qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphataa ture jalqabarraa jalqabeeti. Akkuma obbo Leenjisollee jettanii obbo Leencoon nama qabsoo Oromoo keessatti illee nama kontroversiyaal jechuun namni itti waliin galle nama waliigan nama jeequu waan akkasiiti. Hayyee obbo Leenjisoo Dr. Ismail galatooma mariin kenna karraa asuma irratti raawwata. Daawwattoota kenna mariin obbo Leenjisoo Horoo fi Dr. Ismail Umar waliin goone kanumaan raawwata. An ka isin keessummeessaa ture Bayaan Sheekotii haga marii wal fakkaatun walitti deebinutti nagaan jiraadha.